Rakkoon qabu maal waan keessaa dhagee Van qabnaa boo'ichoo. Muutii godhaa warra muutii godhaa warra emoojii boo'icha barreessan. Immeejii boo'ichaa gadi hin dhiisinaa. Manni kun waarningii kennaa gadi buusaa. Yoo dandeettan koppilink taab gochuudhaan gargaara. Kanaan alatti waan biraa yoo barreessuu irra dhiiftanii irra isinii wayyaa ta'a jechuudha. Wanni addaa wanni barreessanii hojjirree. Galatooma namni 2,400 wayi kun. Isiniif jecha banamaa yaada ibsachuu barreeffachuu akka haalli isinii mijatuuf isinii baname. Kanaammoo immeejii boo'ichaatiin gadi hin dhiisinaa. Anan koomenti cufe Bilaal. Yaa amma banii deebisii banii yoo ka deebisanii kan taate cuftee dhiistaa yookaan ammoo barreeffamaan waan ibsachuu qaban haa ibsatanii immeejii boo'ichaa badhaadhiisan akkana gadi hin dhiifne. Koppilink taab gochuudhaan bira dhaabbadha. Mana irratti abaaboo darbaa akkasumas ammoo gastii irratti waan tokko tokko darbaa abaaboo tiktookii kofiyaa waan adda addaa akka manni kun hin cufamne taasisaa jechuudha. Namoonni ammoo immeejii boo'ichaa darban akka manni kun cufamuu fi gorra hawwii qabanii jechuudha. Oduu gurraan dhagayan adeemsa biraa yookaan kaayoo biraa qaban ta'uu mala. Namoota akkasiisan miitii godhaa yookaan biloog godhaa baasaa. Miit godhaa yoo biloog illee godhuu dhabaattan miit godhaa. Akka namni sun as keessa waan hin jedhe. Afaan Oromoo yoo itti himan Oromoon akkama nu gootan jedhan. Abbaa manaatiif kennaa akkas galatoomisiifoo. Abbaa manaatiif kennaa malee. Abbaa manaa irratti darbaa hundi keessan abbaa manaa irratti mee abaaboomaa darbaa namni 4,000 kun al tokko abaaboo darbaa hundi keessan mana kana irratti abaaboo nam 4,000 kun akka jiruun abaaboo nurratti duu hin taane abbaa manaa irratti darbaa akka manni irraa hin cufamne. Thank you so much galatooma. Warri abaaboo darbaa jirta dhuunfaadha abbaa manaa jechuun haa caaluudha. Suuraadha as bahee isin argaaruun kana. Yoo kun abaaboo darbe kun ammoo tiktoka darbaa kun ammoo waan akka onnee waan adda addaa kan hin darbaa waan gatii isaa salphaa ta'e isin biratti yookaan ammoo gatii isin hin gaafanne isa darbaatiin akka manni kun hin cufamne taasisaa. Darbaa. Kaasa. Wayyo. Ay. Toma dafa. Hundi keessan darbaa warri as keessa nam 4,000 kun abaaboo darbuu dadhabdanii. Abaaboo tiktoka waan akkasii. Bilaaloo dhiifama daqiiqaa takka. Okay bon. Yeroo
bakka irra jiranii akka nu ibsaa nu deeme sagalee kennuu dhagaye. Kamtu jiru Bilaal? Magaalaa Naqamtee jiru. Naannawaa akkam akkatti akka itti dhiyaatee namni jiru ta'ee bira dhiyaatee namni jiru lamaan keessa. Naannoo Kampaasiiti. Kampaasii bira jiru. Achuma lamaanuu achuma jiru. Jiraachuu danda'ee jedhe Bilaal namni itti dhiisquu danda'u jechuu Amma isaanii. ariitiidhaan gadi dabarsaniiru Bilaal. Ariitiidhaan fuudhanii darbanii lafa ijoolleen itti eegan osoo hin taane ariitiidhaan gad dabarsan marfatarra dhaabu fedhaniiti naannoo kumsaa goda dhaabu jechuudha. Achi geenyu tuntineen. Ariitiidhaan fuudhanii dabarsanii lafa ijoolleen itti baay'ataniiran marfatarra geessanii jechuudha. Karaa ifaa fi sirrii ta'een karaa mataa isaatii kennuu danda'a poolisiin. Karaa peejii mataa isaatii kennuu danda'a. Karaa maatii kennuu danda'a. Ammasitti garuu qorannoon kun amma mirkanaa'utti namni waanta jiru haala jirurraa dubbachaa jira. Gaggeessaa ishirraayyuu waa dubbachaa jira malee haalota sana gadi bu'ee wanta tamma kaaste kun waan sirriidha. Qorannoon itti adeemsifama. Qorannoo sana booda immoo hawaasa wanti ifa ta'u jiraachuu mala waan ta'eef kara sanatti yoo deemame gaariidha waan jedhu qabna nutis. Galgala sa'aaluma kanatu ture jechuudha. Soosa kanaaf ammasitti qaamuma seeratiif dhiibnee waan isaan booda gannu baasan yoo itti deemne gaariidha. Jedhee yaada anis akka nama tokkotti waan ta'eef. Kan jedhaa jiru information bona dhiifama. Information dharaa waan investigate hin taane tokko baasanii namaaf kennuun durumaanuu yakka. Abbaan maan fedhellee yoo ta'e nam fedhe jiraate namni qaama achi jirus waan kana jedhee himu irraa waan san yakka. Wanni jedhaa jirru namoonni qaamaan itti dhiyaatanis ta'ee warroonni seeraan dhimma kana qabatan jala bu'anii warra seera qabateef dhimma kana qabate jala bu'anii waan san barbaaduu irratti akka hatti namaa kana bahuu kan jedhudha malee namni tokko dhaqee an bakka san jiraa fi waan akkanaa jira jedhee waan san irraa uduu argeeyyuu jiraate dubbachuun seera ala jechuudha. Waan san haga ragaa qabatamaa irraa argamutti jechuudha. So kanaaf wanni jedhaa jirrus investigating kun itti haacimu itti adeemuudha malee namni waan as jirtan bakka kana jirtan information kana nu kenna jecha jedhu akka jedhaan jiru jechuudha. Anis si galee miti itti cimsuu qaban faana bu'uu qaban kan jedhu. Yaadannoo fi Bilaal dhiifama. Yaadni keessa yaada sirriiti. Yaadni amma isin kaastan kun yaada ammaan boodallee ka'uu danda'uudha jechuudha. Ammaadhaaf koomantis banaa warri jala jirtanu mooyii boo'ichaa hin fayyadaminaa Bilaaleekum. Yoo akkasi quuqama qabaattuuf taate konfiliinkii godhi akka gartee namni hedduun dhufee daawwatu akka namni hedduun dhufeetiin argu gara sitti asafeeri malee ashangulliitiin jala kanaati bootu faayidaa takka hin qabu. Ammaadhaaf yaadni amma isin haasayaa jirtan kun muciyyoon tun qaama seeraattu achirraa fuudhee seerri waan amma isin yaaddan kana harka dhibbarra deddeebi'ee yaadee fuudhee bakka hin ga'uu danda'a ni qoratama ganaa qoratama jechuudha ammallee. Kanaafuu yaadni isin kaastan sirriidha. Muciyyoo tana kaleessa miidiyaa kanarra waliin beena ammaaf bakka isaan geggeessaa jiran namni jala deemaa jiru na fakkaata. Yoo danda'ame nama isaan wajjin nu deeme aga bakka geggeessaa isii ni barbaanna. Yookaan ammoo hundi keessanuu jira keenya dhageeffadha. Hadha ni jirra boru jiraachuu dhabuu dandeenya. Muciyyoo tana namni isitti hin darbanne namni dhagaa isitti hin darbanne namni koomantii isii hin barreessine namni jecha hamaa isin hin jenne yoo laakkan qubaan laakkayamaa jechuudha. Addunyaa nagatti matana kuttee jirti nu bira. Gartee hadha waa hedduu jechaa turtan warroonni kaleessa bifa adda addaatiin jibba adda addaa yaa rabbi akkas godhi jettan gaafa gabbaataniif waan adda addaa fayyadamtan argaatuma jirre. Akkuma kaleessa yaa rabbii koo waa yoo siiftan akkas goote galata siif galchettan galata naaf galchima galata siif galche deemte maan jenne sit dhugaa akka dubbannu taate. Kaleessa akkasii goccabsaa hadha wal faarsuun hin barbaachisu. Osoo wal faarsaalee taate kaleessa yaa rabbi nurra ajjeesi. Yaa rabbi akkas godhi ajjeeftan nun garsiiftu galata waaqaa jechaa turre. Har'a ammoo hin boottan. Akkuma kaleessa jettan san baga nurra ajjeeftan jettanii osoo viidiyoo waraabdanii akkasittu dhiirummaadha. Dhugaa walitti himna jechuudha. Kanaafuu biyyoon sitti haa salphattu ilmi namaa sanillee qaddaruma rabbii takkuma rabbii sii fedhe garuu as keessatti baay'ee wal taajjabne. Nama tokko ka gartee daangaa walitti hin qabne nama tokko gartee namummaa isaa qofaaf akkamitti jiraataa qofaaf akkamitti mul'atee qofaaf akkamitti jijjiiramee qofaaf Oromoo walirratti duultu rabbiin agarsiisan. Muciyyoon tun daangaa nama tokkootti hin darbine. Hadha gartee waan feetellee yoo taatu tokko miira isii kacabse miira keessani jechuudha. Haasaa keessani koomantii keessani jecha keessani jechi namaa muka jiidhaayyuu gogsa jedhan. Muciyyoo tun bakka kaleessa isiin kaatee sadarkaa kanarra qaqqabde cufti keessanuu ni beeyna. Eenyuttuu waan darbine ganda namaan tuune kutaa namaan tuune waan namaan fuune akkamitti jiraatti qofaaf akkamitti mul'atti qofaaf dhagaa meeqatti darbachaa turtan abaaraa turtan rabbi asirraa si haa dhabamsiisu jechaa turtan gaafa isin dhabamte ammoo gabbaatanii galata galfachuu qabdanii jechuudha. Sobdanii boo'uudhaati miti garaan keessan dhagaadha.
Koppeeleen keetti fufa amma kuma kudha afur irra jirra kuma kudha shaniin ga'ame kuma kudha afur irra jirra dhibba jaanu irrata amma isaan lafaan ga'anitti mee koppeeleen kii godhamu irratti hojjetamuu qaba. Hubannoo barbaachisaa ta'es namaafis kennuun barbaachisaa ta'ee yaada. So akkanumaan ammoo awwaalanii yookaan akka biraan hin deemne dhaamsi dhaamamuu qabuu fi wanti godhamuu qabu jiraatan namoonni naannoo sanirra jirtan yaada kanniiniif kan kana fakkaatan yaadawwan an yaada akkiyyaa olitti namoonni yaada bal'aa qaban jiraachuu malu namni xiinxala addaa qaban jiraachuu malu namni beekamtii seeraa qabu jiraachuu mala seerri tiktookallee waan achirra jiruu fi akkasumas sooshaal miidiyaa bilbila wantoota adda addaan wanti amma nu jalaa dhokate jennee ilaallu wayii nan argan jennee waan achi hojjennu naannawa biyya isin jirtanii kan keessatti baasuun ni danda'ama. Seera jala ta'a wanni hunduu seeraa fi heera mataa ofii qaba. Beekamuun ni mala. Ittaan suudhaan ammoo bilbiloonni wanni addaas wanti rakkina kana uume yoo jiraate sagalee haa ta'u barreeffamni addaas yoo jiraate waan saniin baasuun ni danda'ama. Pooziin waan kanaa maali? Rakkinni waan kanaa eessarraa dhufe waan jedhu irratti kanaaf gadi fageenya irra hojjedhaati. Uummata kanaafis ifa godha. Mucayyoo tanaafis miidhama isii adda kaleessa lissiroo irraa kaatee dubartii murannoo qabdu san gadi qabattee hojjetaa turte adda waan kanaan dhabnu hedduu garaa nama nyaata. Garii amma daraara mo'een dubbataa ture. Garii ol baasanii dubbatanii gadi qabatanii dubbatanii. Kanaaf wanni kun maaliif akka ta'e waan kanatti dhiyeennaan irratti hojjedhaati. Wanni hundarra investigeetii akka goosan gochuu irratti hojjetame kan jedhu yaada qaba jechuu barbaadeeti. Kanarraa hin dhagamaami caalu kanaaf wanni kan waan kennuuf as jala nama abbaa seeraattu jira beekatu jira warra seeraattu jira as keessa namoota dhiibbaa